amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa. Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi. Qawwichatu hin jiru har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba haa lolatu. Hin deebi'uun jedhiin diinni ni deebi'a. Wallaansoo irra jira. Takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira. Har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu. Qawwichi hin jiru hiikkatteetta. Qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu. 500 gurgurtee araqee dhugaa turte jechuudha. Dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna. Bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe. Duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru. Hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha.